maaltu ta'e? Egaa halkan toora sa'aatii jahaatti dama akkas taana fakkaata. Anillee ruura kiyyeen ture kitaaba dubbisaan ture hirribni illee jijjiirra namaraa ture. Asitti balbala irratti konkolaattonni lama dhufanii ijoollee securitytiin ammuma kana ka'aatii deemuu qabdanii jedhaniini garan deemna jennaan kun isin galchuu ka'a deemaa jedhaniini ijoolleen akkamitti jallisnee deemna jennaan meeshaa keessa fudhadhaa itti himuu qabna at least itti himuu qabna jennaan nimtanii itti himinaa waan tokko jedhinaa luutaatii meeshaa keessa qabadhaati baha ajaja jedhamutti kenname ijoolleen nuti nama kan eeguudhaaf kan ramadamne halkan walakkaa kanaan eenyutti dhiifneeti namni bakka nu bu'u hoo eenyu replacementiin keenya eenyu jedhanii gaafatanii kun isin galchuu seenaa makiinaa jedhanii hin didanii san booda ajajaa yookiin immoo koomaandara VIP protection yookiin immoo eegumsa VIP koomaandara Indaala jedhamutti bilbilanii koomaandara Indaalanis deekkamsaan amman yoo baatan malee jechuun itti dhaadate kana gaashakkii waan eegalaniif ijoolleen waraaban jechuudha dannoosaa. Erga dubbiin humna isaaniitti ol ta'ee fi koomaandarri ajaja kennuu isaa hubatanii booda dhufanii hirribaana kaasanii waan deemu jiru naa ibsanii anis koomaandarichaaf bilbileen gaafadhe waggaa duraa akkuma waan hojii sirnaatitti dubbate booda waggaan ani deddeebisee gaafii ciccimaa gaafadhu bu'uma eegala jechuu dandeessa koomaandarichi ajaja natti kenname ani hiyyeessaa ajjannatti kenname malee waan beekun jiru ijoollee achi baasii qofan jedhame malee sababa isaan bahaniif hin beeku naan jedhe eenyutu ajjisitti kenne jennaan nama koomaandar Isaaq jedhamutu ajja naa kenne jedhe san booda koomaandar Isaaq keessa argachuu hin dandeenye gara na biraatiin itti aanaa komishineraa Malaakuu Fantaa qunnamsiifnee turre innis nama qunnamsiifne saniin ajja nutti kenname jedhe ana garuu yeroo sanatti dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Halkan egaa haala kanaan osoo jiru humni dabalataa naannoo kanatti piikaapiidhaan dabalamaa dhufuudha eegale kana keessatti teeshiniin dabalamaa dhufee qeerroonis gara naannoo kanatti socho'e haala gamanatti waggaa dhiyaatan ijoollee keenya kana eegumsaa waliin sadarkaa walitti bu'uutti illee dhiyaatee ture jechuudha kanaafan maxxansaa ture waliigalatti wanni ani hubadhe booda bakka baay'een gabaa bilbilee odeeffannoo jiru kan gaafadhu wanni humna eegumsaa jiru baasuudhaan tarkaanfii irratti fudhachiisuudhaaf duriyyoota qopheessanii akka socho'aa turan kan odeeffannoon hangammaatti intelligensiin hangammaatti qabnu kan agarsiisu ijoollee ergasii baasanii booda kaka'umsa fakkeessanii akka waan namoonni aaran mooraa weeraritti tarkaanfii fudhachiisuudhaaf kan yaadamaa ture. Kanaaf immoo jala qophaa'amaa ture amma of dura deebinee galaallu akkuma agartutti walitti bu'iinsa tokko ture. Ibn kaleessuma galgalaa'u gaarii naannoo boolee bulbulaa kanatti asuma dhiyoo kanatti illee sosochii ture. Waliigalatti wanta karoorfamee tarkaanfii irratti fudhachiisuudhaaf deema akka ta'e kan hubadhu jechuudha.